جلا نافرموك أبدي قاف مدرا كاستي جدابا قد ما كرفتج ديفيد أنا كاميرا فوق أقو استيق وما سنجل جانا نقل تجل هي كنافو شمر نبا منان كيسا يو لكس كسات ilmoo kendagati malee abibti waan barbaadde dalagan garuu ijoollee keessaniif security kenna abbaan baalaga tettane aartani lubbu irraamuun akka daddaafachinaa fi masumaan irraamuun akka jirutti masumaan maara ati mee gabaa mucaan cufiin lammata mucaa suura isaa olin baasi jireenya Itoophiyaa qaaleera gatii bunaa Hanya kemana nak kade korkoler gati kan dite. Ani sama anak yang ini nafrat lah. Bitu. Akami. Akam nagaya. Jirda bitu akami. Nagaya galata rabbi. Ay single channel. Durani nama gorte tamala ra dubbini jajjabate kaatille ara birrin kanina jettu. Dubbini ma jirta. Atirre firmaa keessan olchiina waraqaa jaalala gaa'ilaa keessaa fi birriin kennina nan sitti jabaate. Durani nama gorte taara dubbini ma hammate ka jira ka mallaqa kennina jira jirta na fakkaate. Karofti jaati siudii jirta miti maaltu sidaa kalaani warra ijoollee Itoophiyaa ta'anii jaarti akka nama sarara dallala biyyan arabaatti erganii ijoollee irraa nyaatanii jedhe ati fiikee mazra'aa daftitee dalagachaa jirta sodaatu. Isaa birriin kennine ijoollee birrii ergi jettuu san ijoolleen akkas jetteeta. Maal jetteet? Akkas jetteetaan dhiifama maalish yaabibtiti maalish bari walumaa galatti akkasii akka isaanaan dhiifama sirraa ta'ee jira. Mataa dhangalanii jaartii fuudhuun hin ta'u. Irratti bilbil. Bitaan rakkoodhaa agartee karaa sitti fuudhee biraa galuu edaa yooniin kun dubbiin cima. Taane mataraa kiyya dalagachi. Kotme Yesus gooftaadha kan jettu kan kottise. Dhageenye waan. Mucaa sagaleen kennu jeeqaa jira. Shamarran ammas birrii keessan hin kennina ondayyaa. Mudannoo akkasii qabdaa ati dayyuu sicha ifi nyaatamu miti anoo si argadhee si nyaata maallaqa kee qofa toon taane siinu ala shaklak. What happened? Okay, give me an open. Nagaan sifaata obbiftuu jirta akkam? Akkam nagaa feete abibti dubbadhu mee si dhagaa. Bira galata waaqayyoo. Gorsa kee yeroo hundumaa na dhaggeeffa'a garuu wanta gaaffii natti ta'e tokkotu jira barti. Karramaa jirru erga argine waldhabne haati manaa fi lafa faana faramsiisachuuf lafeen kee abadu dayyuu sicha maamme deemee dalagadhu. Masuu maal ture? Akka gaaffii matti si gaafachuu barbaade fakkeenyaaf amma nama tokko otoo ijoollee walirraa qabdu laayisensii karaa seeras karaa maatiis gaa'iluma seera qabeessa jechuun otoo biyya arabaa hin deemin otoo waliin qabdu fakkeenyaaf yaani ijoollee maatii isaa bira jiru kasha labbatu amma akkam gooyaani.
Akkasittiin kashalabbate miti duuriyyate miti ijoollee kee seeraan barsiisan warra isaa bira isaa jiraatan warra kee bira isaa jiraatanii asbeeza wayii maallaqa ergiifi ji'attis ta'e ji'a lamattis ta'e wanta ijoollee kee gargaaru mana barumsaa akka isaan seeraan baratanii garuu isarratti maallaqan ergi maallaqate kushinaa keessa dhaabattee dalagdeetiin inni bakka albeergoo nadheen akkattiin fudhateen deema. Gaafa inni daangaa darbe. No, isa. Okay. Birrii miti barreete birrii no ani waa'ee birrii tasayyuu yaani waa'ee birrii irratti miti birrii akkaawuntiin hin qabaa maatii waan hundayyuu na yaani isa kanarratti rakkoon qabu garuu xiqqoo imma ijoollee irratti fakkeenyaaf yoo karaa maatii isaa minamina akka gargaaramu ta'ellee yaani maatii isaa lolaa ijoollee karaa gargaaramuu barbaadu. Yoo karaa maatii ta'ummoo yaani fakkeenyaaf waan laayiseensii karaa maatii waan hundi jiruufi yaani ijoollee gargaaruu irratti xiqqoo yaani akkasii yaani ittuma ibsu wayyaa malee amma fakkeenyaaf yoo maatii isaa minamni irratti ergame maatii isaa faana walitti bu'insaa yeroo baay'eetu jira. Amma inni isa ijoolleef maallaqa ergitu narratti ergi jedhaa kan ijoollee. No, ana ofii koomti amma mucaa goddanyaa kootu yeroo baay'ee sheeriin baay'ee baay'ee. Maallaqa ijoolleef ergamu sana ati warra kee irratti ergitamoo warra isaa irratti ergamamoo nama biraa irratti ergamu? Laa jechuun maatii isaa yaani waan qabata maatii suuqii deemanii bituu waan akka kanaatti yeroo mana barumsaa shaanxaa minamina waan hunda akka kanaatti ture garuu yaani yeroo meeqa maatii kana walitti qabameen galuudhaan isa booda mana barumsaatti ijoolleen bakka akka ijoollee mana barumsaa baratanii namatu hordofa garuu gargaaruuf immoo mijachuu dide. Isumaatiin immoo erga abbaa ijoollee kee ta'ee maallaqa isumaatiin immoo ijoolleef biti yoo jette bitaa fi in bitu kaasa immoo yaani fakkeenyaaf yoo birrii ragalee bakka inni jiruu fi bakka ijoollee walirraa fagoo maatii bira jiru yaani yeroo yerootti deemanii dubbisu malee sammuu otoo hin bitaa uma ta'e rakkoo hin qabu yaani in bitu kaa. yaada barreessaa mee mucatti kanaaf yaada yalla. Lubbiye biftuu nagaadhaan naatire bareedu. Nagaan ture Habibti maatii masaa irratti ergigaa isaan hundi akkuma duraatti taabitan bakka erga. Inni jiru jettee badhaatu inni jiru jettee bashuu achotoo inni jiraate isumaan biteetti kan ijoollee. Jirutti bakka san nagalchimaa na wante zambile maaskabba waan hundaafiyyuu ati kan ijoollee kee masuu dhagaa jirta kan ijoollee kee ergii fi ijoollee kee hin dagatini lammaffaa immoo abbaa manaan kee kun erga maallaqa irratti ergaa hin jirtu ta'ee baala gate jechaasaa ageesse malee wayin dhalaa sirratti poostii go'uu argite moo wayin fuudhee dhalaa faana jiraachuu argite moo akkamitti baala gattee jedhama odummaan ageesse moo akkamitti adda baafatteeti?
No, waa'ee jechuun waan poostii minaamina waan akkasii hin jiru. Yaani laasensi karaa sira waan hunda jira jechuun waan qabatamaa waan baay'eetu jira. Yaani garuu dhimma ijoollee irratti malee isa kaan irratti konfidensiitii waan hundumayyuu sirreeffamee jira. Garuu xiqqoo dhimma ijoollee irratti si gaafa waa'ee ijoollee keessan gargaara minaamina jettee irratti malee. Maleen isa waa'ee birrii irratti waa tokkoyyuu isarratti rakkoo godaatiin qabu sirreeffamee jira. Sarratti ergi warroonni sahaa magaala wayin immoo naannootti jirtu sanaan namumaan gaafa keessiiti suuqii bareedaa isaa ta'u bilbila suuqii sanaa fudhatte asuma teessee onlaayiniitiin ajajuufi dandeessa. Imootiin bilbiltee uffata ijoollee keef maratte ajajuufi dandeessa. Eessi galatoomne. Walii araaramaa jedhee wal gaafadhaa jedhi birriin homaa miti jireenya caalaa. Eeqatu shaanxaama mana abbaa warraashee kaattee deebitu gaafa biyya galtu ittiin deebinetu jira. Dhugaartu sinitti. Kanaafuu garuu ijoollee keen dagati waan hundaa olitti haati haadhaa haadhummaa gahee haadhummaa kee bahe abbaan barbaade jecha barbaade erga haqxi keessa biran jiraanne gorsii jetteef jedhee fotoon taane abbaa ijoollee keetti erga ta'ee biyya galii ilaali deemiti. Wanti jedhan kun dhuguma moo dubbiidha? Mee taabii tolchaame? Yaa mee taabii godha? Jarattu natti dhufe. Okay, rakkoon qabu mastu. Atoo nama akkamii ijaarsa qabda amma fuula kee yeroo laaltu kana rakkoo ijaarsaa qaba. Hir'ina ijaarsaa qaba. Atoo ijaarsa qabda hir'ina ijaarsaa qaba fuula keenyarra viitaamin D mul'ataa jira anarratti.